Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u, akkam jirtu obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Ganama kana ergaa tokkoon isinii qabadhee dhufe. Innis gooftaan Yesuus Kiristoos gaaf tokko bartoota isaatiin gara gamaatti ce'anii eegaa guyyaa guutuu walii wajjin turanii barsiisaa ooleetu gara gamaatti ce'aatti hin jedheen. Isa booddee nafti nagaadhaadhaniima gara gamaatti ce'uuftu deemanii lolli guddaan irratti ka'een. Innis galaanaa ture. Galaanichi baay'ee raafama ture. Utuma ilaalanii markabni isaanii caccabee dhumuu jalqabee duuneerra bakka nuu dhumate jedhan. Iddoo sanatti maal jedhaa? Hin duune jedhanii yaadanii waan gooftaan isaaniin jedhe sana hirraanfatanii jedha. Maal isaaniin jedhe gooftaan sila? Gara gamaatti ce'aa isaaniin jedhe. Gamatti ce'aa jedhe. Yesuus Kiristoos maal jedhe? Gamatti ce'aa jedhe. Isaan garuu kan hin irraanfatanii bakka duuneerra nuu dhumate jedhanii abdii kutatan. Gooftaan Yesuus Kiristoos duuba isaaniitti hafeera. Kana booddee qaqqabee dhufee nu oolcha. Galaanaa kanarraas nu oolcha jedhanii siyyaa. Kan waan isin ajaa'ibu gooftaan Yesuus Kiristoos isaan raase kana markaba biraa eeggatee yookaan doonii biraa eeggatee dhufeef qaqqabee futuu hin ta'in miilla isaatiin isaan raasu kanarra deemaadha kan inni dhufe. Har'a ganama kana waa tokkoon isiniin jedha. Haalli keessan rakkinni keessan waan Waaqayyo kanaan dura isiniin jedhe irra caalee waan gooftaan jedhe waan Yesuus jedhe irra caalee karaatti hambisee inni jedhame sun hafa heettanii hin yaadina. Rakkinni keenya dhiphinni keenya har'a kakuu gooftaan nuu kakate irra hin caalu. Karaatti hambisuu dandeenya. Waan isin dhibu keessaa hin danda'u. Waa tokkoon isinitti haalli isin keessa jirtan kun hundumtuu miila Kiristoos jala akka inni jiru hin irraanfatina. Yesuus Kiristoos waan hundumaa Waaqayyo gooftaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin miila isaa jalatti akka inni bitamu godheeraadha sagaleen Waaqayyo. Rakkinni keenya har'aa lakkoofsa hin qabu. Wanti nu sodaachisu har'aa lakkoofsa hin qabu. San gooftaan nuun jedhe gararraa waan darbe Waaqayyo iyyuu dadhabee waan inni dhiise nutti fakkaachuu danda'a. Waa tokkoon isiniin jedhu. Rakkinni keessan har'aa kun kakuu keessan kaleessaan caalu. Hin caalu. Ni soba seetan. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Yesuus Kiristoos guddaadha. Guddaadha. Takka abdiin kutatina. Abdiin kutan. Yesuus Kiristoos isa inni nuun jedhetu ta'a malee haalli har'a jedhame kanatu nurratti ta'a miti. Egaa walii dabarsaa. Kun ergaa Waaqayyoo keessa koo kaa'edha waan ta'eef dabarsaa. Shaadoo jalana jalaa galeera. Namoonni ergaa nani dabarsu kana hin jaallanne hedduu jiru waan ta'eef keessumaa dhimma raajota sobduufaa gaafa ni barsiisu kiristiyaanotuma warra ofiin jedhan baay'een irratti hojjetaa waan jiraniif isin immoo koppii liink sheer diiwutu godhaati walii dabarsaati tiiktookii kan hambisaa. Viidiyoon ani hojjedhu namoota bira baay'inaan ga'aa hin jiru. Yesuus Kiristoos guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa biraa walitti deebina. Eebbifama. Gooftaan isin wajjin haa ta'u.